qabu sheeritti goone finna wama sheerin fidanii fi masa asirra namicha wajjin eegatee mootu lafarratti ergatee maa as fiddanii lafarratti haa xumuramu isin yoo isaan fidan barbaadanii dubbii isin kennitan asirratti namicha naa fidaa jette itti si hima gaafa inni dhufu si barreessa ana humna qabaadhalee si biyya baqqaa jira si bilbiluu danda'u lakkoofsa keessa yoo waasappii qabaate si barreessa gaafa isatti tolutti sheersitti godhee yookiin si da'u si barreessee dhuftan isa sanirraa hafe an akka mana kiyyatti duraanilee deeggartoonni keellee hedduma afaan daddarbataa jiranii abbaan barbaadeen suuraa galabaxee bira haa taa'u an akka mana kiyyatti namni gandaan wal nyaatu hin barbaadu wanni an ammatti godhuu danda'u atillee obboleetti tiyya innis obboleessa tiyya wanni an ammatti si gochuu danda'u jechuu akka mana murtii federaalaatti gaafa namichi isaanii dhiyaatuu danda'e fi dhiyaatuu hin danda'u si gaafa dhakkisii mana kiyyatti bantan kasafaman gaafataa jira jedhaani ergatisii wajjin dubachuu hin dandeenye kasanirraa hafeen an akka isin wal arrabsitanii fi walitti duuddan hin barbaadu ammallee takka hin barbaadu because maaliif beeyta nama sira isiyyuu aashitti funyaan qabeetiin dhiifama si gaafachisa dhiifama gaafatuun jedha birriin guddaan sun baduun dhuga matoo ina iraasu amnaallotan dhugaa tayuu ani kudo qabrii qaba wallahi billahi rabbi akiraa fi addunyaa akiraa naa hongesu hin beekan abbaa harkatti baden beeku akka itti baden beeku birrichi dhuga birrii dhugaa ta'u shayxaan isin beeka nama birriin jalaa bade ganda namaa arrabsu mi ufuu darbuun bala xiyyaara sana irraa iyyuu sii galee miti kana waan ta'eef amma ati namicha wajjiin eega haasayuu barbaadde gaafa namichi itti toletti eeggatta jechuudhumaaf tasgabbaa'e ittee anela ani keessummaa mana keessan kan nawaamee nagarshelle isin mataa keessanii ati haasofte ati fixxeellee akkan jedhamee fi waan si jechuu barbaadu no na dhaggeeffadhu ani sa'aatii tokkollee an busy woman garuu lawaa tokkostiin ati dhugaa jette mini ani dhugaa nama anaaf si gidduutti wal dhabbii yoo jiraate anaaf si gadi ba'ee tokko lama sadii afur akka tolbarree akkas goone waliin jedha malee nama sadaffaatu narraa haasa'a miti kun mataansaa harka walirra qabu jedhama beeta maaliif ilaa namni tokko akka seera lafaatti illee akka seera eessatti illee yoo deemte abbaa sanatu haadha manaaf abbaa manaa maan ta'in ijoolleen illee gidduutiin haasa'an si galee maaliif afaan nama sanaa haasaasaa keessatti bade maaliif walitti kennan akkamitti wal beekuu walin beekanii dhugaadhaa sobadhaa fi isa argaan takkaatti dhugaadha jedhanii fi tarii ani sutumboo sitti sitti badde sooyyee dhugaa akkati jettee mudhii kee qabattee naaboo sun barbaadu. Kuni callisanii faduulaa wal deggeru hin jaalladhu. Ani yoo badiin jiraate jaarsummaa kana gidduutti inni illee dhufee isaaf abdiin illee haa ta'u anaaf abdiin illee haa ta'u wal agarree yoo haasofne akka jaarsummaatti gamaa gamasii dhageessee murtee dhibbatti horiin kun isin harkatti bade dhiifama gaafadhaa akkas godhaa kaffalaa akkatti godhaa jechuun kan mataa keeti garuu miiraan hiriira nagaasa walii ba'an anamma kanan jibbe beekta amma ijoollee wallaggaa maatiin na gargaaraa hojjaa turan tokko isaanii hin beeku warra arsii na galabbatan ijoollee si komaandoon arrabsitu isheen ajajjullee ani hin beeku daadoon kadhannee mucaa kanas immoo gadi ba'ee yookiin ishee dubartiin kunis gadi baatee na gargaaraa isheedhaa jedhu hin jenne garuu maal goote isheen abidda qabsiisteetu ollite beetaadha amali dubartii keenya ulfaataadha bar'aan dubartii mini abidda qabsiisuun tokkoffaadha hundi keenya anarraa ka'eechaadha agartee abidda dhaamuu hin dandeenye ani imaan qaba beeta asli ani ijoollee kobboriila no listen to me okay ijoolleen kee kuni badii ati har'a dalagdee gaarummaa ati hojjette caalaa badichatu mul'ata gatii ta'e beeta akka nama uffata adii irratti waa xiraadhaan tokko bu'ee namni hin bareedde jechuudha mudaa sirraa baasuudha beeta inni kun baay'ee na gaddisiisa asli ani abashaan duuddee mana kanatti duudde amma moo gaafa oromoon itti duudu annan ba'aan jedhe amma firoon nyaatinaa jettanii miiraan dubbatanitti gaafa ga'u dhugaa rabbi arrabbitti hin kennadhe awwaa tokko illeen haasofne bu'aa ba'ee an keessa ba'ee as ga'e tokko ani ganda qabaadhe ganda koo jala dhokachuun barbaadu akka nama biizinasiittis immoo biizinasii koo jala dhokachuun barbaadu ani haqa kootiin taa'ee haqa koo naa muramuudha amma namichi dhufuu namichi dakkasa seeti si keessan maan dheeddani
maalitti si federaalaa gurraachaa moo maaloon jedhamu fudhatu Mana murtii idda federaalaa. qaftee ela ashittiin isaaf maalitti oolti ani I'm sorry maqaa namaa meeshin gochuun jaalladhu isaaf maalitti oolti abbeeraadhaan tala abbeeraati obboleessa obboleettiidha haadha manaadha yoo haadha manaa taate haadha manaan narraa baatee dubbatu haadha manaan taane taanaan garuu akka seeraatti akka lafaatti akka maalitu narraa dubbachuu hin dandeessu seeraan taanaan seeraan goolabamaa fi waan hin dandeenye tokko garuu abidda qabsiisan unat ani maaliin jedhe har'a gaafa gadi ba'u reeffoo gashuufoo boossu nama akkamsiisuu boossu maaliif reeffa koo gashuu barbaadan isinii jedhe unat baqaan heezzan kooti baay'een gaddaan beeta dhugaa siin jedhaa bara wanta maqaaballeessi kana fakkaate kun hin jiru aslii koo doontii akka salphaatti ilaaliin haadhoo koo waan har'aatti asitti ta'aa jiru beeta ani abbaan koo nama guddaa armeen koo nama guddaa hannaan hin beekamnu sobaan hin beekamnu haadha akkas ta'e gaafa akka iizii way jedhamee cicciramee na bira ga'e gurri koon dhageenye utuu isheen odeessitu ani hin dhageenye garuu inni murmuramee deemu kun immoo murmuramee na bira dhufe ani immoo akkuma sanatti dhaaree hin galu si bira jedheen ofii koo galee achi kottu immoo aslii biratti himadhuu feeriidha asliin naan immoo si bira dhufe dhugumayyuu na kabajjeen na deebiste kanadha anammayyuu waan hin barbaadu namni keessaan beenne haasa'uun barbaachisu ilaa gubataa marqaa gubataa targaa hidhe sitti beera al meeqa eegguu darbes yoo hubatte gubataa sana barta si galee ansiin si beeka akkaataan itti si beeku adda iluutiin badambi namaa qabu histiriinaa stoorii iluu beeka sirriitti si galee har'a yoo narkatti bade na bira dhaabbachuu hin dandeessu haqa bade garuu karaa tokkoon narraa duwwaan dhaga'iinaa obboleessas obboleettis haa ta'u namni na himate fudhisarraas dhagaa narraas dhagaa maaltu deemaa jira sooyyeen maala soote sheekii jiru bar narraa dubbachuu danda'u maa jaarsummaan teessanii narraan dubbattan akkasti ankan keessa miniyoo sinatti izi koo gaa'es miliyeena 2 sooyyeen fudhatte warri kiiloolee gaafan banu maa bante jedhamee duulli natti gaggeeffame hedduudha barbaade dabarse wambarii duwwaasaa qabadhe akka dhala oromootti baay'een dabarsee bata mana kana dadhabeen iddana siin ga'ee booddeemu maqaa baduu mannaa mataan baduu wayyadhe oromoon unat ani asli maqaan koo akkatti mana baduu ani bibuuf mishaal tun borontoo hedhe profaayilii kaawwattanii geerarurra wanta kana usirristan isinii wayya si galee ani promooshinii naa dalagamee oromoon illee na baree wallaggillee wallagga ta'uutti baree ani intala oromooti ani intala gandaa miti kanaaf hundumtuu nasriin faa sababaa ha'aa turani akkuma namni jedhee gatii na beekaniif dhugaa adabame oote naman adabamuu danda'u dhaggeeffadhu oote nama si dhaggeeffachuu danda'u si galee malee namani dhumedhee namarraati sirbuu miti kanadhaan kabaja keessaniif hin galee har'ayyuu jechuun koo naman arrabsine haqa koon gaafadha akka dubartummaa si galee haqa dadhabbii koon gaafadha Oromoon mana kana Oromoo godhaan hundeessitu kiiloleeti manni kun mana Oromooti kan beela itti nyaateera taazii iddootti taa'ani mana kana nama 15 taanee barbaadan bishaan dhuga hamma duula dhaqinatti natti gaggeeffame maa cubbuun hin jiru si galee amma immoo dhandhamadhee immoo faadhee jabaadheen immoo iddana sirra ga'e immoo booddee kan na gototu hedduun ani maali jee Please namooti Oromoo biizinasii gaafa banatanii yoo dandeessanii sappoorti godhaa jabaadhaadha yoo dandeessanii immoo dhiisa narraa barumsa argadha waliin cabsiinaa jedhe malee haqa namaan gaafatamiin alaarfuma ammas kanadha waan an jechuu qabus kanadha kana caalaas waan hin haasa'u hin qabu akka fiddanii fi keessan naa xumura iluunis ta'ii obboleessi koo kennaas ta'ii asliis ta'ii isin ijoollee Oromooti obboleettii keessanii nuun aadaa qabna hangafa qabna quxusuu qabna si galee nama nurraa taa'ee haasa'u qabna yoo ajjeesnellee gumaan baasuu dandeenya beektaa horii miti ta'ee dallan ba'uunat እንደዚህ ማፍጠልጠል ግን ጥሩ አይደለም ጩቡ ነረን ካይና ኢዶት በደ አባን ኢዶት በደ ደቂያ በርባደቱ ጋፈ ሰነሙ ጋፈ ኡኔተኛ ሱብኑ አበሉ ቤታ ዱጉማ በደራ ወላሂ ቢላሂ ወጀደሜ ቶኮል ዱፌ ወላሂ ቢላሂ ጀዴና ከከተናስ አናም ደቦ ወልገርጋሩ ከነም በርባኔ አስሊኮ Kanaaf ዮም በደ ነረት ሞር birrichi kun Dubaay keessatti baduu badeera bakki itti baden beeyi. Nagaan isinii haa ta'u akkam jiru? barbaadudha kaa ilu barbaadudha kana callisanii Sooyee. Amma dhageeffadha. Amma wallahi balaan barbaadu. Balaan ufumaa deemanii amma osuma nagaan ta'aa jiru koomentii barreessanii kennaa Maarqoos ijoollee Wallaggaa rakkoo nurraa qabda Maarqoos namni jennaan kennaa fidaa jedhee ol galche. Ani balaan ufumaa na barbaada malee an balaan barbaadu taaka. Lammaffaa birriin bakka itti baden beeku konferenshinti bee itti habadu miliyoonni 18 jiran kun Dubaay itti badeera.
kana qabrii qaba bilbila kiyya ijoolleen si kennanillee ijoolleen hedduulleen hin beekanii si galeemi anamma wanni keessan deddeemnee fi namichaan wal si dubbisiisuu barbaada ani abbaan fedhe na arrabsu abbaan fedhe na faarsu birruu xaftuwal jechuun sooyyi harkatti badee miti Dubaay keessatti birriin jedhamtu badeera akkaataa itti badee mootu abbaan birriitti fi haati dhuftee asitti himte abbaa birriin jalaa badu haati isa mootu akka isiin fiddu maqaan na bodaara namicha fidi jedhanii kunoo na gaafatanii mana murtii gurraachallee murtiin isaa akka sirrii murteessu fidi jedhaanii asumaanuu as jala jiraatte hin jirtanillee jaarsaaf jaartiin hamsa faashitti illeen dhagayaa jirtan paayileetii birriin jalaa bade fida ofii dhuftanii kisii bantan malee namni ajandaa barbaada isheen isinii godhate hin jiru ani akka namni wal arrabsullee hin barbaadu akka gandallee walii duudhaan hin barbaadu yoo isinitti tole guyyaa isinitti toletti beellama qaba fida yoo asirra akka dheengadheettan disipiliinii isaatiif hin ba'uu minaaminiidha kayyattan taate mootu karaa maali jedhanii karaa itti yoo namni walii araarsan tokko jira ittiin baratan tokko zuumiin jira achira warri asirra jiru kana dabaladha karaan zuumii mana murtiin ilaallatu maarqoosin iluu kennaa kana dabaladha achitti walitti fidaa xumuraa kaa mana murtii gurraachaa waan dhageettan kootatiniin as fida ani keessan tacaqaa Zoomiin barbaadu jaarsummaa zoomiin irraa dhaaba. Meesiya tokko asli diktaatoratti hin ta'inaa. Oye ani baay'eellee hin dubbadhu jalqaba irratti wanni beekuu qabdan mana kiyyatti dhuftanii diktaatara hin ta'inaa abbaan fire yoo dhufee himate haasaa namarraa fuudhaan nama dimookiraasiitti amanu manni kun Ameerikaadha. Mana kaan saayilanti irratti muutii qabanii ganda kaan qaqqabanii ganda kaan ol qabanii miti. Isinii ta'u akkanuma hundi keessanuu wal asirritan anaa tokko kunoo Baalee Wallaggaa sadii jira hundi keessanuu anaa tokko ani keessanii Wallagga Iluu Baalee Hararge mootak abbaan na jaalatu na faarsuu danda'a kana jibbu na arrabsuu danda'a akka fedhetti na hafamu raasachuu guddaa hin ho'isu. Kasanirra hafeen ani Wallaggaa dhalachuu kee Baalee dhalachuu kee Arsii dhalachuu kee Jimma Walloo Shawaatti dhalachuu kee nan ilaallatu. Oromoodha obboleessa kiyya bakka alleqee Oromoodha obboleettiti. Na jibbuu dandeetta keenyaadhu achumatti coggaarraan si gubata malee mani mattaa maxaa. Na jaalattullee issee yoo rabbi si haa jaalatu du'aa ibasii godhu. Isa kanarraa hafeen ammallee irra deebi'ee sooyyee bakka jirtutti siin jira jarri gizee itti tole haa fidan birriin fedhu haa gubatu fedhu haa mootummaan kotorbaandiyyee guddatee qabu fedhu haa re'ee nyaattu fedhu mootu haa namni nyaatu birruu gaazii lafa bu'u malee hin ajaayuu jedha Oromoon. Ashitti asirra dhuftee waan kana jalqaba fiddeef isirraa dubbiin ka'e waan ta'eef gaaf kaanillee ija kee duratti isii as jalaa koomentii bareedaa jiru si wajjin haa ta'uu hin barbaadu namicha naa fidi jette fidi jedheeni ammallee deebitee na gaafatte paayileetuun hamcii gaafa inni xiyyaara dhaabee hin jedhaan boru dhaabee har'a dhaabee iftaan dhaabee deebii naa deebisanii mootu barbaaddu habiibtii viidiyoo si hojjedha barbaaddu si bilbila barbaaddu gasti si galchee sitti majara gaafadhe kakanirraa hafeen yaada negatiifi akka isin gamaa gamana dubbii fudhattanii gandatti wal galchitanii suuraa walii galabbattanii wal arrabsitanii hin barbaadu. Dubbadhu Maarqoo carraan keeti. No, ilaa asli ilaa annan baa keessummaan na eegaa jira dhiifama daqiiqaa tokkoon dubbadhaa jechaadha. Kunuuf isin inni jedhamu ati jedhi dubbadhu ani naman galabbate hin qabu naman arrabse hin qabu tokko fixe. Deeggartoota kan naa dhume isin no please narraa naasa'inaa please thank you ani deeggartoota asli kan naa uume illee si'i nama hedduullee foloo kan naa godhe si'i galatoomi deeggartoota illee qabdura yookiin nama 5 yookiin nama 10 gaaf tokko moo gaafan ijoollee qabu koo wajjin ba'u moo nama 300 na laala beekaa kanaaf galatoomi kana hundumaa kan naa uume si'i malee ani jireenya irratti qabsaa'an nama irratti qabsaa'uun barbaadu tokko kan lammaffaa zuumii waan naan jettan adaraa Oromootiin isin qabeera hin barbaadu haqadha horiin kun badeera jettanii
manuma as gurraachaatti ta'aa jettanii achumatti manuma Mana gurraacha murtii sifa mataa keetti ta'a. federaalawaati. Baqa mana murtii federaalawaa matti naa ta'a. Maali hin dho'a yoo ta'e haa gubatu waluma duukaa dhoona. Ayye. Bade yoo ta'e illee anaaf simatu bada baqan banna na duukaa bada. Waliin dhugata. Dhugaa rabbi Waliin dhugata. dhugaa. Kafala taanaan immoo walumaan taana. Kanarraan kana fe garuu isin duukaa fuulduraan jalqabee dhimma boroo mana borootiin fixuuf hin qabuun isiniin jedha. Galatoomaa haasaa koo keessa isin gaddisiisee hama isinitti dubbadhee yoo ta'e dhiifama na godhaa dhiifama naa godhaa naa dhiisaa hundi keessan isiniin kabaja isiniin jaalladhaa isiniin jechuun barbaada kana naaf galatoomi aslii ko an xumuradheera gaafa eegaltu sooyyee jedhiti naa barreessi yookiin waamaa hedhi buna dhuginaan jedhi rakkoon yookiin kiiloolee tola gara buna dhunnaaf shir habiibi. Abshir. Ayye. Sooyyeen hin baane sooyyee galatoomi yoo miyuuti godhattis dhaggeeffadhe kennan qaba. Keessummoota na dheegaa jira kanaaf fedheen. Okay. Namoota na Ani dheegaa jira. asitti ejjennoo tokkoon qaba ejjennoon qabu maa inni gaafsan lechi turre warri qarshii namaa yaate dirqama ajandaa ta'ee namni sun maqaa isaatiin suuraa isaatiin ajandaan irratti geggeeffamee haqa namaa yoo nyaatee jiraate baasuun dirqama. Hojiin keessa kanuma asili warri dhimma hattuu irraa hojjetanis waan sana qulqulleessaniiti gara keetti fidu. Okay, garuu namni tokko bakkeema keessaa fiigaa dhufee mana murtii federaalaa osoo godinarraa hin ka'in mana murtii federaalaa dhufee fiigalee osoo godinarraa hin fixin fiigaama dhufee miira keessa galee ilma wallaggaa tokko na nyaate yoo ta'e jechittii wallaggaa jettutti maxxansitu kan namni akka hubatutti hubata. Inni kaani dhalataa wallaggaa jette rakkinan qabu jechuu danda'a. Kaan immoo maqaama wallaggaa jedhu hattuutti hima maxxansitii. Maqaa nama sanaa abbaa faadha qaba. Maqaa abbaa isaatii faadha isaa waamtee ekeleen na nyaate jettee waan sana xumuruu qabdi. Malee fiigaama dhuftee akka reettii fel jechaa dhuftee dhalataa wallaggaa warra wallaggaa tokko na nyaate jechuun nama hedduu adda jeetaa dhaggeeffata. Kaan miira keessa gala. Haa ta'u warri dhaqanii mana banatanii waan kana miira keessa galanii akkamitti maqaa wallaggaa dhoofti jedhee dubbatanii ganda ishee maqaan noofne eenyummaa ishee duwwaa irratti xiyyeeffatan. Erga ijoolleen ishee irratti xiyyeeffatanii ka'anii sosochii tokko argaa turre san booda. Sochiin ta'aa ture maa inni warri kaan dhaqanii isin warri wallaggaa asirraa nama qabdu moo maal eenyutu isin beeka ka jedhu waan akkasii kaase. Ijoolleen asii kan dubbataa jirtu an jedhan ture hunda isaanii jira dhugaan dubbadda. Ijoolleen asii kan dubbataa turte mucayyoo sana suuraa kaanii kaan irraa dubbataa turan. Warri kaan garuu deemaniiti gara gandummaatti geessan jechuudha. So ati hojiin kee warra gandaa wal nyaate osoo hin taane waan sana jalqabdee hattuun eessayyuu haa ta'u maarsii irraa dhufu it doesn't matter. Gadi ba'ee saaxilamuu qabaa qarshii miskiinaa deebi'uu qabaa qarshii nama nyaatamee deebi'uu qaba. Garuu gaafa haati wallaggaa ajjeefamtu gaafa wallagga lafarraa buqqa'u gaafa warri maanni sirkaan lafarraa buqqa'u gaafa warri gara baakun lafarraa buqqa'u maqaa hin dhoofne gaafa bakka hattuutti garuu dhuftanii maqaa gandaa itti maxxansuun cilaancila ergaa wayii of keessaa qabdi. Waan dabarfachuu barbaaddu jira jechuudha. Kanaaf waan sana dura erga waan kana qulqulleessanii warra qarshii namaa nyaate abbaa barbaade ta'u erga qulqulleessitanii mucayyoon immoo balleessitetti immoo hin balleessine akkaataan haasaa isheetii gaafsana bakka isheen itti dubbatte sun badiidha moo badii miti kan jedhu immoo namni ilaalanii yoo afaan ishee waan isheen dubbatte sun lakkii rakkinan qabu yoo jedhanii namni hedduu irratti murteesse rakkinan qabu dhiifaman goonaaf. Yoo immoo ijoolleen miira keessa baatee gabbaatee mucayyoo kana osoo maqaa ganda isheetiin dha'in osoo eenyuun hin dubbatin yoo maqaa dhukkee ijoollee akka barbaadetti fannistee dhukkee irraa kaastee walirra hin gorina. Nama takka irra hin gorina. Warri immoo suuraa ishee keessanii mucayyoo kana dhiifama nu haa gaafattu warri jettan immoo maqaa ganda isheetii akka hin dhoofne jechuun barbaada. Ati garuu hojiin kee waan gaarii qulqulleessuu waan isaarratti fookas godhiinsi hin jedha waan kanatti xiyyeeffadha. Amma maaltu jira beektaa? Ani hin beekta yeroo dheeraa namaan ka walibuu waan itti amanatan godha. Amma akkuma sooyyeen jedhaa ture na amani feetu amanuu baadhu. Dubaayitti birriin baduun dhuga. Kana ima amane ati fudhu. Si galee miti. Yoo si fudhachiisuu dhiyaasofni kuni waasaappiin si fudhachiisuu danda'a. Amma bakka fedhetti haa baduu birriin baduun dhuga. Namni mootuu jecha keessa hin dogoggora. Si galee miti. Birriin miliyoona 18 kuni baduun dhuga.
warri gurguddaan biraatu kabirrii wajji badee baay'ee jira bar Maarqos dhiisii ani beekan dubbii kana qabbale tare ትልልቅ ፌመሶች ዶክተሮች ምናምን ዱባይ ላይ የከሰሩ አሉ ጅራን ሲገለብቲ ብርች በዱ ዱጋ አናማ ወን ጊዜ ነምነ ከት ያዘው ጫልቴ ደገፈዱፍ 100% ሹር ሚሊየን ቁረሰደ ከነ ቆፋሚቲ ብርሌን ገንዳን ሂምበነ ካው ዮሌ ለማዩ ዮሌ አሎታ ወለጋ ጉርጉዳን ለማ ኦሮሞን ሁንድ ጃለቱ ከበደ ጅራ ብሪ ከነ ወጂ እናኔ አኒ ዱቢ ጊዜ ነምን ቆሮቆሮ ከዋና ስሊ ዋን በይነት ይከብደኛል ቶኮ ዶክተራ ቶኮ መቃደውን በርባዱ ለማኑ ፌመሶተ ጉርጉዳ ኡመተ ብይ ሂንቀብዲ ኦሮሞን ሂንቀብዲ ጀረም ሲቲማ ካና ፉረዳ والله እውነት ነው ኤሰት ፈሩ ሺህ አህመዲን ብረት ያበዱ ኩኖ ዱባይ እንጀራ ፈሩ ቲጂ ብረት ያበዱ ፈሩ ለፈት ያበዱ ፈሩ ሐማማ ሐዘኑ ፈሩ ሐጉበቱ ዱባይ ከሰት ብሪን ሚሊየን ኩራ ሰደከና ቆፋሚቲ ከብራቱ ከበደ ጅራ እና ወን እንግዲህ አከትሎ ለሙከና ጨልሱፍ ጀቹ ሲገለ አማ አኒ ሶየ እንጃላዳኒ እንከበጃኒ ሶየን ሙጫዮ መቃይቲ ደውተ ወጂና ሰውን በርባዱ አባ ብሪ ወጂ ሀሰው በርባዳ ጀተ አባ ብሪ ሞቱ ከፊዱ ወራሲት ዱፌ ክሲባን ጀረጉያ ትፊደን ጋፈዳ ኢስኒቲም ሞርሚን ብሪን ሂምባነ ጀሩ ዮ ጅራተ ሞቱ ብሪን አከበደ አኑ ቤክ ብሪን ሂምባነ ወራ ጀሩ ብሪ በዱ አኑ ሂምቤክ በዱ ሂምቤክ ሂምቤካ ሰን አኑ ቤክ isa maqaan dhayameef dhufamee asitti galame jetteefi tasmoosanii disaniin tokkoffaa hin beekta Maarqoosii kiyya nama leevilii 30 olii kanaafi feemasa kuni akkuma hantuutamman argiseena rispeektii goonaa jechuun nuti warra giiftarootatii fi warra feemasootaa kun mana barbaadan sama barbaadan seenanii warri kun rabbi jedhana seensisaa jedheetiniin seena hamzaatitu haadha manaa keetu dubbii kaase dubbii dhiisin jedhin yoo fidan namicha asili galatoome asitti waa tokko sirrees atamma badii hamza koomenti jala deemtu qoy Maarqos hamza koomenti jala deemtee dubbii dhiisin jedhin haadha manaa keetu kaase yookiin namicha fida yookiin gabbayyaa falma na sobaan an godhina an kootaratti ma isin hin jenne isintu dhufee natti hime namicha fida fiduu baattan immoo an torbaan dhufee gaafani murtii banamu jarri fiduu dadhabanii dubbiin keessoo ta'uu oolu mana kiyyatti gandi keeti maqaan kedhamu dhiifama jedhee gaafadha manni murtii dhiifama gaafata jechuudha amzaa kanuma anuu osoo dhugaa galatoomi dha dhiisi dhimma amzaan gaafsan illee waan badii qaba ቆይ nam fita asli nama ba'an jira Maarqos na baasi dubbiin asii ka'ee dhiise hamza dhageeffadhu nagaa dhageeffadhu jala jirta ashitti illee ni jirti kunoo namicha fidaa jedhaa jiranii namicha fidan taanaan sooyyee fi ganda isaanillee mana kiyyatti maqaa kaaftanii ijoollee wallaggaa dallansiisuu keessanii manuu dhiifama gaafadha dhugaan jirullee kan uumaa gochuu hin danda'u kaa isiin osoo yoo ragaa qabaatan ofirraa murte akkami namni hannaan himatameetiin deebi'ee meeti namaan jedha ndee namni markee zolleessa malee. Abo salam alaikum. Asli me carrana koy reefu dhufa amza reefu dhufa waa takka jechuun barbaada asli ifama natu dursa dhageeffadhu kodan koy hamza reefu dhufta waan qajeelchina no Marcos no reefu dhufta dhageeffadhu awwa dhageeffadhu gaa reefullee hamzaan rakkoo qabaa jechuu jirta haasa'u jirta naasaa dura dhageeffadhu gaa sitti hima bakka ati no I'm not gonna listen to you bro no asli amma dursine walla geeffadha jarra koy asli ani kanan jedhe hattu abbaa barbaade ta'u dhukkee irraa kaasaa dhugaa sababaasa kana mormiin qabu eenyummaan taate ati mana keetti hojiin kee jalqaba leemeen turen hattu haa ta'u haadha Maarqos maan taate hattuudha taanaan fidii isaati koy kan kanaan achi nuti dhimma qarshii ummati wal nyaatee walirraa fite dhimma hin qabne garuu maqaa ganda keenyaa ka maqaan maqaa gandaa nama tokko ka maqaan that's what I'm saying gaaf sana miira keessa galee jalqaba amsaan dhufee maal jedhe waa wayitu jira waan cimaa tokko jira maal sin jedhan ture waan cimaa tokko jira waan isin ajaa'ibu jedhee akka waan guddaatti dhufee haasee jennaan fidi rakkina qabu haaseedhan hin dhufte ergasii booddee ashittiin gaafa dhuftu cabsi haasee maal abbaa ishee jira maalumaatu
Haasofte Aboo jirta. asli sirreessaa kaa dubbii fi Hold on. dubbii hamzaan itti kakaase aashittiidha. Nam beeka Hamzaan illee gadi irra ture. Amma sammiti on. Wai. Amma hattuu yoo ta'e hattuu baasa Hamzaatillee. Garuu Aboo Maarkos hattuu gaafa dubbii maqaa dhaga'uu goota feeta. maqaa gandaa ittiin dabalina. That's it. Of Hin jiru eeggadhaa gaafa ganditti hidhaame. Ganditti hidhaame hin jiru. Ammallee waan tokkoon siin jaa dhaggeeffadhu. Ilaa dubbii namni hundi dogongoratti hubate. Ishi gara mijiyyootiin yoo mijiyyoon dubbii san akka gandaa akka jettee jettanii fudhatten taate ilaa ammumarraa ana dhiifama isin gaafa taadha mana kiyyaami dhiifama akkanaa jedhe. Kanaa achi dubbii namni godhuu barbaadu dubbii qaaba gara kana figoolabeen jira. Amma waan kanarratti namni dubbii akka gandan micciiruudhaaf godhe hin jiru bakka san irratti illee anuu galgala maaliif waan kana jee gaafadhe lakki an akkasitti yoo kana namni hubatu ta'e malee akka ganda dubbii micciiru hin qabu ummata wallaggaa yoo haa ta'u ta'e onnee tiyyaraa jaaladha jettee isiinuu dubbatte anatu lammuu miidiyaa irratti hin bahin jee dhoorke malee ammaas gama kaaniyyoo as dachaane galgala eega ashittiin waan kana asirra jettee buute booda sooyeen galgala mana siiliivii banattee ani intala wallaggaatii jettee laphee dhawattee akka ajaa'ibaa sirbaa bulte. Warri dubbii achirraa fuudhee ganda deebisee hedduu jira. Viidiyoo barbaachisaa taanaan ni jirti viidiyoo hedduu jira akkuma ta'e isiillee ni jirti jaan. Dubbii ganda galchanii gamaa gamanaa wacuun kun faayidaa takka hin qabuuti. Asumatti ignoor godhaa keessaa bahaa ammallee tolchee isinitti himan. Amma mucaarree kun tana kennaa jaansani moo eenyu sanii fooloollee walitti hin qabnu ni hin beekuu sanii isumaa suuraa ashitti kaayyatee arrabsaa buleen arge. Viidiyoo waraabinatti erganiif miidiyaa irra deemtu arge. Gara saniin mucaa namni godhatee hin jiru. Isii bira kutee anallee maal ta'e mucaan maarree san jeexuu na godhe. Namni waan kanaaf manguddummaa isa xabaqaa bitatee hin jiru. Gara kaaniin nullee namni xabaqaa bitatee hin jiru akkuma isinuu jettanii. Waan kanarratti ani dhugaa jirtu takka ilmi namaa hundi warri Dubaay jiru Nasrii Aanolee Khiyaarii warri biyya tana jiru maallee inni akka nyaadhan namni hundi ni beeka. Isaani mirga qaban maallaqa nuti nyaanne jaanis yoo firraa dhiibuu barbaadanis mirga qaban haga dubbiin abbaan akkuma dhiyoo tanaas bar arraas naguma mana kana bantanii gamanaayis mucaanis mana banatee sooyeenis mana banattee liibiirra ooltee achi yaa'ee godhaa ooltee dhuftee asin mana naa banaattee asitti ergattee yaa'ee asitti eegaltan kanaas bar naguma gootanii ammallee zoobisoo diila kana haasooytanii dubbii akkuma dheengaddaati goolabannee adda yaane dachaaftan. Dhimma zoomii raayis dhimma maali raayis akkuma dheengadda gaafa gurbaan dhufeet jetneetti dachaaftan awwaan arra dhuftanii isin dubbattaniif hin dhibe. Keessaanis aga kana namti kistii walii kaa'ee maalirra jirtan jechuus ni danda'a. Amma ani dhimma gandaa asuma keessaa baasa. Gara naatis gara siitis nam tokko namni naalolaa jee isin kaayyate tokko hin jiru. Gara sooyeetiis gara gamanaatis nam tokko namni isin kaayate hin jiru. Dhimma dubbii gandatti hin micciirina. Anoo sooyeen dhufte as jirti galgala isiin ani intala wallaggaati jettee laphee dhawattee galgala liiviirraa eega mana aslii kanatti dubbiin dubbatame booda achittuu dubbachaa ture. Dhimma gandaa yoo ta'e namuu laphee dhaatee haasa'uu danda'a. Faayidaa takkaas hin qabu garuu watakkaas faayidaa hin qabu. Nama walitti oofee oromummaa fi kabajummaa nama jidduu laaquu malee. Kanaaf waan sanii keessaa baati dhimmichi akkuma gaafa dhiyoo isiniin jee ammallee gaafa inni firii ta'etti waan kana finnee walit dachaan nagaya asirra teessanii iyyitanii haallolee haayyaa'ee godhee wal arrabsanii xiqqaa guddaan gadda galchanii dubbii akkasitti micciirinaati. Akkuma gaafa beellama kaayyannee dhiifnee adda yaanetti dhiisaa galatooma addaan galaa. Salaamu alaikum. Dhageettee sooyyee. waa tokkoon sirreessaa sitti. Nuti nama tokkorra goraa hin jiru dhiifama naa godhaati. Waan amma Hamzaan dubbate walirra goruusa jettu an sooyyees hin beeku. Nama maallaqa miliyoona qosa nyaatillee qiliyaa seenu hin beeku. Garuu one to one no matter what you're not gonna mention my ganda kon mention gochuun qabu. Bakka hattuudha jedhi malee hattuudha jedhi maqaa isaa gaafa walitti kennitan ati Wallagga ati Arsii ati Baale jettanii walitti kennitan miti. Yala boo akkin jee Maarkos kiyya. Carraa nu kennaa sili takkatti waa dubbadha. Hamza eegime Hamza dhagaa ala waa yattuu kana duruyyuu hin jira ka jalqaban jechuun warri akka Arafaatee warri akka tokkummaa numa gaafanna kennaa nu gaafanna fakkeenyaaf
ijoollee arsiin jiran nu dubbannu jechuudha reestoorantii qaban. Maqeessa arsii keessa arsii bira yoo tarree ganda kamii warra kamii haga gosaa walii mataa jira namni biyyatti. Nuka gaafannuu fi yookiin ganda wayii tuquuf fakkeenyaaf sanii fi akkasiin fudhate namni Oromoo jechuu barbaadeeti. Isiillee hin beeknu ani isaan beekaa fakkeenyaaf isiin beeku akkanuma sooshaal miidiyaa irra reestoorantii isiin beekaa yeroo isaan Oromoo waamanii maal godhanii waan adda addaa dalagan ni beeku. Yoo isiin haqa qabaattee dhugamaan haqa qabaatte numa kanattu ka amma dubbatu kana gabbaanee dubbannee nulleen balleessine jennee reestoorantii isiillee biizinasii isii kan akka sarraa sima wajjin goonaa jechuu barbaadee obboleettii yoo haqa qabaatteette atillee Oromoo nullee martuu Oromoo jechuudha. Oromoo sirraa nyaata Oromoo fayyadaa hartaa miti gadi baanee dubbannee waan bade san ufumaa sooshaal miidiyaa irra gabbaanee dubbannee sii sirreessina waan si jalaa bade jechuudha. Gandummatti hin deebisinaa jechuu barbaadee dubbii wal gaafannee gaafataa jirru gandummaa fi miti. Nuti immoo torbaan 15 kana waan godhaa harruun argitan jechuun naannoo keenya. Silaa kanneen dho'isine kabiraat duulaa turre. Garas duulla. Dubbanni amma waa'ee kiloolee dubbannee hin beeknu takkaa wallaan akka mataa kiyyaatti akka gaafa sana irraa gabbuune maqaa ishii dho'inee hin beeknu reestoorantii illee maqaan dho'e nuti waan biraa jirraa jechuu barbaade. Kana haasofna kaawwan lafa kennee osoo gandummaa ta'e anuuyyuu uuma ishii haasaa mana banadhe yookiin namni na arguu danda'a jechuu barbaade. Ajandaa biraattu warra wal jalaa waa fudhate kanneen dubbataa ture jechuu barbaade. Maaliif isinlee biizinasa waan qabdu seeraan haa qulqullaa'u. Yoo seera bira darbe immoo waliif fidanii waliin haasanii akkasii qulqulleessanii jennee callimne jechuu barbaade gandummaa keessaa baa ganda deebisanii wal arrabsuu fi akkana yookiin waan isiiyyuu hin beeknu fakkeenyaaf nu reestoorantii beekna malee asumarra wal argina amma dhiyoo dubbii kanarratti wanni nuti achi dhiibnuuf hin jiru jechuu kaan illee as qabanne dhugaan jirtu suni birriin baduun anarraa miti kabeeku anuun beeka aslii qofaa miti birriin Dubaayii baduun birriin kun turee jira kabeekoon keessaan jechuu barbaadeeti. Mucaalleen Ameerikaa ma jira Ameerikaa marraa Itoophiyaa Airlaayinsii dalagee jira Dubaayii dalagee amma Ameerikaa ma jira. Waanuma jiru jechuun waan nama dharaan nama himatu miti birriin jalaa baduun sun dhugaadha warri Dubaayii guutuun hin beekan warri akka Nasri Kiyaa warri gurguddaan kun marti isaaniitu ni beekan warri Dubaayii jechuudha birriin baduun mucaa kana jala. Nuti ammoo si fudhatuu dhabee sarragaan seeraan addaan baatanii gaafa jettanii qulqulloochaa jettu. Nullee yoo maqaa keessi dhooyina dhiifama siin jennee biizinasa keessan warri sooshaal miidiyaa illee akka inni sirraa'u akkasitti deemnaa jechuudha. Irraa nyaatiin aan jenne nuti amma reestoorantii bira kenna fakkeenyaaf akka gandaatti jechuudha. Ijoolleen gayyaatee irraa nyaatiin haa jetti jecha siin jedhaa bara. Kan isiin dubbanne yoo akka mataa kennaatti jechuu barbaade akkasitti gandummaa keessaa baadhii isaa gaarii miti jechuu barbaade Oromoo ta'ee yaannu jechuu barbaade galatooma. Nagaa iddoo waa'ee keenyaa softanii carraanaa kennaati ani ilullee Hamzaallee hunduma keessaniin iyyuu Maarqoosin illee dhugaadha. Amma iddanii waa'ee kilolee kana ka'eetidha kan hin beeku malee warra kaan warra akka Teejii warra akka Ahmed wanta isaan hin beeka warra kaan hin beeku haaraadha beektaa. Garuu yaggaa darbee himadheen ba'ee Hamzaan illee waadaa seentee tole jettanii deemtanii akka namaatti namni tokkommoo sabriitiin hin dheegaa dhugaa isaa baafachuu dheegaa akkuma isin dheegdan anillee dheegaa jechaadha. Keessaan nan gaafanne seteettuu fi kana dura naafati keessaanis wal barreessineen beennu keessaanis naan dhufne keessaan siin deebisu. Yoon keessaan dhaqellee mucaa kanaaf yaaleen ture bilbilli isaa naan baane ani idda dheengadda liibii gaafan gale iddan aslii biraa cufee ani liibii hin baane dhugaadhaan baane aslima biratti hin goolabee achumatti hin fixee maaliifi fixeera waan inni naadirmannaa yookiin mana koo gubate mini abiddan irraa dhaamsuun hammin dhufu goolabee akka dhala namaatti Oromoon na kabajee na dhaggeeffateera manni kun gurra naa kenneera kabajee man ba'e laphee dhoofte akkasitti isa jettee fi tarii gaafa isin akkastiin maqaa balleessiitiin himattanii baatanii gaafa sana ciccitee man argee an dhugaadha laayivii isaa akka kataattalkuminna eeyyeeni baqaan wallaggaan jedha. Idda gaafa mana asliitii ba'ee garuu idda gaafa sanaa har'adha kan seeni. Keessuma santuula sooye bakka dubbii gandummaa walitti oofu haani ijoo bakka silaa ashittiin jette sani qabatanii deemanii hin taakkanaa jee. Lama ati galgala gizee liivii irra teessu an intala wallaggitti an intala wallaggaati jettee laphee dhawattee akkasitti. Ani hin sobaan sanumatu dubbii fuudhee gamaa gamana walitti oofee akka ijoolleen taanis gabbaatee ganda keenyaa tuqamees je'ee garanaan dubbii walii oowwisu godhe malee dubbichi bakka guddaa sanii waan nama ga'u miti. Anillee
sacicciteet kana meemmee dhaggeeffadhu haadha warraa keetu dubbate beeta. Ishee wallaggaa inni immoo kan keenya waan jedhamu taasa'ee isumatti dhageessan dhaga'ee isa dhaga'een eeyyee an sirriidhaan wallagga ani garuu hattuumi hattuun immoo gandan qabduun jedhe kana dubbadhe gaafa sana dubbadhe guyyaa duraa sana gaafan asliitiin mana naa baneenaan asiin an dadhabee boorii sa'atii ja'atti immoo meeqatti naan jedhe natti meechaadha malee iddanii gaafan aslii biraa dubbadheeti deebi'ee manan bananne hamma guyyaa har'aatti hin seenne birriin baduun kun idda mirkaneeffatanii sooyyee harkattaa baduu lafattaa gatuu namattaa kennuu haa ciruu ittaa nyaatu itta dhugu waan hin beenne waan jiraannee fi kanaaf fedheen ani naa qulqulleessaa jedhe kaaqa kana immoo naa baasaa ani intala gandaa miti ani intala oromoo dante anis ani inni kan keessani an kan ormaati kanaaf haqa koo kan naa baasu ndoom ijoollee si komondootiin jedhe maaliif yoo dhageetti qabaatani maaliif akka gandatti na jalaan deebisneefin akkase yoo ganda jettanis immoo qabaa jechuu barbaadeen malee lolaan na deggeraa ishee arrabsaa ol naa fudha gannaa buusaa jechuun barbaachisu waa'ee arrabsoo isinitti meera addaggee ta'uu duwwaan nama barbaachisu nama tokko arrabsuuf ani haqan gaafadhee zoomiitiin hin gaafanne fuulduraanis hin gaafadhe atillee hamzaan idda sirriidha ta'eeti atillee gadi naa buusistee naa waamsistee nama kana haqa koo an obboleettii keeti ani intala oromooti gamaa gamas yoo jiraanne dhiiga tokko beekaa kanaaf gaafa duunu duwwaa okoodii ootiin qabsaa'uuf yookiin du'uun hin barbaachisu beektaa gaafa walirratti duulamus immoo himanni kun sirrii miti taanaan na harkaa fuudhi ilaali. Sooyyeen maal jechaa jirti maaliif mormitee garamitti jira dubbiin kun jechuudha maaliif dhaqee obboleessa kee haadhoo kee ta'in maa haadha manaa kee ta'in haadhi warraa kee jarjarteetu waa hedduu dubbattee balleessitee baatee isa dhiifamaan golabameera. Ammas akkasin naasirreessa idda baduusaa dhibbaa haqa jettanii sooyyee harkatti baduusaa immoo dhibbatti mirkaneeffadhaa kan hin jedhu irra deddeebi'e kan hin dubbadhu obboleettummaan amaanaan isinitti kennama. Amaanaa kan immoo laaltanii qulqulleessitanii gamaa bitaa ilaaltanii qulqullummaa ilaaltanii yookiin immoo dikkee haqi bade immoo ilaaltanii murteessuun immoo kan keessan zuumii irratti imman odeessuuf hin qabu gadi baatanii masmarratti naa odeessituun jedhu. Kan immoo dhimma kana manuma kanatti hin kennadhe mana kana malee dhaqinattanii asitti jalqabamettanii jalqabamee xumuramu baduun ragaadha sirriidha jechuun sooyyee harka jiraachuu jechuu miti. Hamdaa yoo faayilee biyya ture dubbii haadha manaa keetu kaase. Mee chaansii naa kennite yeroo tokko. Laaqoo yaa qurxii beeyne tirii chaansii. Ambiraammoo haadhi manaan kee haadhi warraa maalitti ooltii fi nama na gaafate kanaaf. Asumatti deebii barraayyee maal goonaa fagoo deemu. Hamza dubbii maashitu kaase sooyyeen immoo du'a. Haadha manaa Hamzaatiif Hamzaa hojii dubbachuun barbaadu abbaa birriin jalaa bade wajjin barbaada jette beellama qabnee fi turree amma isin warra kasasee isin kasafamtuudha faayileetii yoo fiduu dandeettu. Ela asli kiyya. Laki Hamza naa deebisa sirraan gaaffii qaba abbaa manaa mana kee dhufne asli Hamza nattaasofta rakkoon hin jiru kan kee anamma kan asliin gaafadha. Asliin ati mana murtii federaalaa jette mini idda mana murtii federaalaa taate himanni himatamaa fi himatamtuutu dhiyaata moo idda jette inni jedhamu kuni maaliin jedhee asii achi hoqqachuu abukaatoon jira kaa looyara jedhamu afaan faranjiititti looyara ta'an jira. Dhimmi gurguddaan kun ati looyara isaaniidha. Da jaratu iyyuu rooyala abbaa miliyeenoti abbaa paayileetiiti. PR'dha jechuudha. Akkas taanaani isatu dubbata tun ta'in situ mirga qaba. Maaliifi ila horiin gurguddaan kun haadha. Qonna agaachuu kolfaa dubbadha anin sodaadha. Bara lukkuun baddee lukkuu namni fooxaatiin duddatti baasutti. Dhugaa rabbisii jedhanna. Miliyoona 18 teessee abukaattootti duwwaa kennuu sirrii miti akkatiin taaneefi ila haqi rabbi ilaala Hamzaa kun rabbi Doktara dubbatanii naman dubbisan dubbatanii namuuti Hamza sinimanne an sinimanne ani mana namaan jira keessummaadha taayoo deebi'ee kalbii warri moniitara. Ani mi'uun irratti hin godhin ami'uuti basin dhufne ani haqaa dubbatee Hamza ko sirraa gaaffii qabu Hamza ani asli maafi
iddalam wanti kun gaabor hundumaa Amma galaana murtee kadhate. kiyyasitti Ela. nama kaamdaa jirutti Sooye. sooye. Dhaggeeffadhu asli. Oya takkaa dubbadhu. Oda asli. Mee anayyuu na dhaggeeffadhaa sooyyeef Hamzaa maal taatan? Dhaggeeffadhaa. Sooyye dhaggeeffadhu. Asli komana Sooyye keetti jee nu takkaa amte. dhaggeeffadhu silkii gurra qabadhu takkaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu sitti maa. Ila ani rabbiin haa shaahidi atis shittiinis Hamzaanis baales arsilleen wallaggaan anaa tokko mayyatii jetta mirgaaf taphitaati. Si galeemi arsii keessaa kan jibbu jiraachuu danda'a. Wallagga keessaa kan jibbu jiraachuu danda'a. Garaa keessatti immoo ani isin sadiinitti toluu mala toluu dhabuu mala maftaachuun oolchu. Ana garuu isin naa tokko. Amma ani akka mana murtii federaalatti waan sii godhu dhufanii mana murtii federaalatti kissii kana akka Maarqosuu baanu osoo gandarratti aanarratti waradarratti kasasin mana murtii federaalatti kissiin banamee miti. Manni murtii federaalaa wanni godhuu danda'u Hamzaan takassaashu yookiin nama nakasasisan naa dhiyeessinaan jedheera yoom dhiyeessitaa jedhaan. Yoo guyyaa nuu qabe guyyaa sana eegganna yoo dhiyeessuu danda'u jedhe immediately manni murtii federaalaa viidiyoo barbaadu viidiyoo hojjetee asirratti barbaadu nama kuma afurii kanatti ol ka'eetiniin dhiifama si gaafataa jechuudha. Kanuma amma Hamzaa carraa kennaa ati callisii dhaggeeffadhu. Kanuma gochuu danda'a waan biraa gochuu hin danda'u. Hamzaa. Asli. Gaafadheetiin ture dheengaddallee. Eshi. Ammallee naamijjaa waggaa naamijjaa anaatu isinitti himaa naan jedhe. Haga inni natti himu eegaa jira. Karaa gabaabaa sitti hima. Ammoo gaafa inni nu deebi'ee walitti deebinee inni dheengaddaa wadda yaanee miti waanuma kana amma asirra deebiin akka waan inni kaasuunu jalqabumaa odoon goraa amma gaafa ani ni gaafadha galgala kana argadhee boru argadhee ni gaafadha ammaas. Ammallee gaafa inni anaatu akka naamijjaa wajee isaa wajjiin walitti dhufne namni kun faayileetiidhaa qilleensa gubbaa deemaa hojiin tun hojii akka hojii shamarreetti illee ijaazaa irraa fudhatanii waan ijaanii miti seera addunyaatiin deemaa. Waan saniif jecha gaafa inni hayyama akkana naa eeggadhaa jee soo sagaleen lama deebisaa jira xiqqoo mi'uu godhe waggaa waan ni dubbatta. Gaafa inni gaafa akkanaatiin argama jee walitti dachaanee wal agarra. Paayileetiin xiyyaara nama oofamu diroonii oofe yoo diroonii oofe wayi mana murtii kana dhayaa yoo isaan murteessi. Mana murtii kana. Saniif eeggadhu sararratti eeggadhu. Amma sooyeen isa reefu sooyeen akkas gootu tokkotu xiqqishoo naa ta'uu dhabee irra deebi'ullee hin barbaanne isa maallaqa dila kana dhabanii maarree ergatanii maal jedhan kana dubbii namni hundi beeku sooyee dubbii mataa feetii beektu dubbii waa hunda beektu laa waan kana. Anaafatu kaleessa ol beenne eessatti dubbii beenne anaafatu mana asliitti ol barre gooftaa koo kana dura waan beeku sooyyeen nan arge jette. Ati dubbii ni beektaasi ani si beeku. Ati maqaa isaa tilmaama wal lamallee amma ati waan nu gootu. Ati nama haqaa yoo taate namicha sana fidda bare abukaattoo taatame ati maalitti ooltaaf nama kanaafi. Namoota xiyyaara dhufan maaliin qubatu kan isaanii immoo hin qubatu. Ati obboleettii ati haqa narraa dubbadhu asli hammaman dheege sabriin qabaanne an waan hin qubanne jira maal guyyaa torbee tokko guutuu guyyaa 10 guutuu hin adeemama maali abbaa sana la maqaa balleessu haqa qabda taanaan rabbii fedhila asli dhugaansi miyuuti ndaattaa miyuuti akkanan gone maaliif beektaa eeyyama alan gadi waamena duukaa haasa'e amma immoo inni koraa zanaa jedhe viidiyoo isaa cufate indoon viidiyoo kee baniiti koofiyyaa kee baasine duukaa haasa'e halas. Yoo ati saphii firraa baafte hin baase yoo ati paantii firraa baafte haasa akkana naasa'ina. Ani dubartii ani dhaggeeffadhu ani dubartii. Jazbaa kana kanaaf dhufne osoo hin taane dhimmi keessa nu ilaallatu nu hin deemne dhaggeeffadhu asli. Walitti darbitanii nu ilaallatu wanni nu ilaallatu dhaggeeffadha waa'ee attus nu ilaallatu waa'ee nama qarshii fuudhees nu ilaallatu waa'ee addaarraa afaan walitti banta illee nu ilaallatu kan nu ilaallatu akkamitti fiiddee dhuftee mana federaalaatti nama wallaggaan na nyaate jetti sana qofa qabannee deemne malee nuti
Mee waan kana abbaa qarshii respondii nyaates godhaa chaansii abbaa naa wal fixees kennitu yoo barbaadan paantii dhiisaatii doktora. waan barbaade walitti agarsiisaa. Dhimma No, keenya no, no. garummaa nama kabajaa. No, no. Asirratti Doktora. disrespect nama godina waliin godina mana kiyyatti. Jarana, kabajaan naasaa jira. Kan hima tole No, 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 no. Ifama guddaa jarana, asli lolatti hin deebisinaa. doktor asli Dhaggeeffadha. Maarqoosii fi Hamzaan dhaggeeffadha. Maarqoos fixadhu ati. Maarqoosii kiyyaatillee hamma dandeettu. Ammayyuu waliin hubanne waan waliin hubanne tokko jira. Amma ajandaan kun ajandaa lama. Ajandaa nu ilaallatuu fi ajandaa nu ilaallanne tokkotu jira. Wanni ijoolleen akka Wallaggaatti ijoolleen baatee dubbatte maali? Dhimma sooyyee miti. Dhimma nama nyaatee miti. Nuti waan irraa dubbannu waan xiqqoo tokko. Mucayyoo hiiddee dhuftee mana federaalaatti ol galtee nama 10,000 fuulduratti hattu Wallaggaan na nyaate jette ijoolleen komatti miti. Sana duwwaadha kan nu ilaallatu. Isa biraa ajandaa walii wajjin qabdan qarshii walirraa nyaatame yoo jiraate sun nun ilaallatu. Abbaa barbaade yoo ta'e dhukkee walirraa kaasee akka barbaaddeetti wal geggeessanii wal qulqulleessuu dandeessu. Mee waan kana respondii godhaa chaansii naa kennita. Haasa'ii dubbadhu. Thank you. Baay'ee galatooma marti keessanuu sooyyee ta'een akkam nagaa jirtaa. dabaree maaliif naallatu asli erga silaan eeggataa jira beebi. Taala dabarsitti ture amaddaa kiyya achi Dubaay jiralle nama sheekati siddeebe maal akkoo qabu. Namni sheekaa garuu obsa qabaatee bakka ta'u waan tokko dubbadhu Sheekh Ahmad. Eeshi dhiifama na durallee hin ture iluudha rakkoon qabu iluu sorry na offolchate sumaan. Dubbaddaa sheeka. Galatooma. Ilaa asli ajandicha gaafa jalqabaas dhaggeeffataan ture. Waan sooyyeen dubbatus dhaggeeffataan ture. Jalqabaa eessatti bade dubbiini. Ani Dooktor Asliidhaan jedha balleessaan. Eshi. Akka yaada Ahmad Huseenitti jechuudha. Sababiinsaa himataan abbaa haqni jalaa bade. Ituun abbaan haqni jalaa bade nama lubbuun jiru nama du'e miti. Nama lafa kanarra jiru. Maaf dhufee sitti ni himatu abbaansaa. Ofiisaa kallattiin dhufee maaliif ni himatu? Yookaan immoo jara kanaan fakkeenyaaf obboleettii keenya ashittiitiin jara kanaan yeroo hin jedhu negatiivitti nan fudhatina. Jechuun kunis waan biraa taa'ee sodaadheeni. Akkuma nama keenya jechuun waan biraa ta'uu inni kunis waan biraa ta'uu danda'a. Na uffolcha maaliif waa xiqqoo walirraa barbaanna waan ta'eef. Jalqaba abbaan haqa kana nyaatame abbaan miliyoona 1.8 miliyoona 18 nyaatame sun maaliif miliyoona 18 moo 18 jedhama. miliyoona 18 aywa hin barreessu komentii jalattu miliyoona 18 jedhanii jechuudha nan argaa. Namichi sun ofiisaa maaliif haqa kana nyaatame jedhee mana murtii gurraachaatti dhufee hin himanne. Dooktarri maaliif irraa fuudhan? Mana murtii gurraachaatti warri Dubaay rakkoo. Sorry mana murtii sorry. I'm so sorry doctor. Naalaan dhiibina. Yoo barbaaddan. Eesh sorry habibi. Isin ta'u murtee fudhatu. Eesh. Isin diduu hin dhiibtan. Nan jiraachiftan. Ayye. Yalla. Mana murtii naalaa jedhawama. Hamza Kejjaabii gurra nama hundaa jira bartanii fi. Ayye. Mana murtii federaalaatti himataan dhufee maaliif himatamaa hin himanne. Namni haqa kootii na jalaa badee jedhe sun ituunni dhufee hin himatiin manni murtii federaalaa akkamitti murtii kana fuudhu? Murtii kana fuudhuun dogongoradha. Sirii masaayyuu. Jechuun himata kana fuudhuunsaa dogongora guddaa. Rooyaala bitate abbaan qabeenyi jaraamale rooyaala. Maal jedhanii afaan biyya faranjiititti. Ammoo jechuun isaatti na ergate jetteetti obboleettiin keenya ashittiin. Ayye obboleettiin keenya ashittiin isaatti na ergate jetteetti. Ni danda'a abbaan qabeenyaa yoo inni ta'uu dhabe looyara bitachuu ni danda'a wanni akkasii hin jiru. Kaati jettu kun kararraa na dhaggeeffadha. Kanaafuu looyara Dhiifama guddaa. ni danda'a. Asaaxaraa Sheekh Ahmad. Manni murtii himata wannoo ergate. Looyara. Maaliif galatoome asli maaliif akkas jedhe beektaa namni gandaa fi kutaatti waliree inni kaan deggeraa sooyyee ta'ee inni kaan deggeraa obboleettii keenya ashittii ta'ee kennaan keenya kunoo ishee kanaan eenyu ashittiitiin dhaqee sallag godhee taa'ee arrabsaa inni tokko sooyyeetiin arrabsa kana hunda wanti fidee booriif inni kuni ati qulqullummaa makeef waan kana goote booriif garuu imannaan akkasii yoo dhufe abbaan haqa sanaa qofti dhufee himachuu qaba. Namni biraa dhufee
si'ii nama amantaa naddan qoonne si'ii nama kutaa naddan qoonne mana keetti dhufe waan akkasii haasa'uu hin qabu. Kuni dhaamsa ani sii dhaamudha. Isa kaan keessa ingalooni akka xumurtanitti sinimti xumuraa galatoomaa ulfaadha yaadni koo kanuma. Naa chaansii kennitu. Tarkaa isin manuma murtii federaalaa irratti yaada qabdan jechuun ustaas. Lakki Asee mana murtii federaalaa haqarra hin jiru jedhaa jirani haqarra hin jiru manni murtii federaalaa. lakki ustaada wanni akkasii hin jiru looyarii illee bitachuu ni danda'ama kun waan addunyaa irra jiru looyarii bitateetiniin osoo inni nu abbaanu koortiin dhiyaanne looyariin bichaanuu ka fixuu danda'u ni jira. Ammootu dubbii kana keessatti sooyyeteen dhiifamaani wannoof hin jenne nama oduudhaan illee wal beeynu yookaan yoo beeteetiin jette obboleettii kee qondaalee saayiba isiiti nama akka gaariitti wannoo jennu wal beeynaa gara faamiliitii. Ani jecha Maariqoos tokko hin fudhanne. Jecha agarteetiin yoo nam tokko qabameetiin jedhe kutaa dhawamuun waan jiraate kun heera himannaa keessatti. Yoo mana himannaa dhufe bakkeen sun nama san barbaaduudhaa fi bakkeen sun lookeeshiniin sun dhawamuun isaa waan jiraate. Kana haqa jiru Maariqoos. Inni gaafa jettu namni qarshii sana nyaate wallagga keessa jira. Wallagga keessa jiraata. Caqasitti hima. Wallagga keessa jira aanaan saayes. Gandi saayes isa barbaade. Saniifuu barbaaduuf deemamaa jechuudha. Waan sani har'allee borullee ni jedhama. Namni tokko eega wahiin himatamee jedhe akkaataan isatti barbaadan godina isaa aanaa isaa fira isaa barbaadanii akkasiin bayasun. Kanaaf ammootu yulakki nu goldiidha goldiin tuqamuun qabu yoo jettan that's a fault. Suni waan hin taane haqa walitti jirra kun iluunfaa ka baasaa jiran guddatee ijoollee yoo maqaa dhahanii jedhan ijoollee arsii jedhan arsii keessaa eessa jedhanii haga gandaatti gadi bu'ani. Kana ammootu sensitiivii taataniitiin waan akkasiisan xooxeffachuun is wrong yoo mana hidhatte yoo mana dubbiitti ka dhufu taate. Kanaafuyyuu jechi isin gootan sun mana gurbaa soolee jedhan sanitti maccaa jedhamu sanitti hojjettanii jecha isinirraan fakkaanne islaalle. Kanaafuyyuu namni eega takka himamee jedhe lookeeshiniin isaa dhawamuun waan jiraate kun heera addunyaatillee hattaa ka Oromootu dhiisi. That's how they're gonna find out the person. Akkasitti barbaadan malee baga jiraatani madda. Kanaafuyyuu madda dhagama. Madda dhagama. Haafita dhukamaa jarjartare maa jarjartan. Waa ta'e adeemsa sirreeffadhu. Dogoggora guddaa dubbataa jirtu. Adeemsa sirreeffadhu. Waa'ee himannaaf. Amma akka nama seera beekutti dubbataa jirtu. Waa'ee himataa waan akkas gaafa jiraatu. Location kan ati jette kun isa ati amma bifa gandaan qabsiiste jettu otoo hin taane yakki biyya kamitti dalagame ganda kamitti aanaa kamitti bakka yakki dalagame sana namni jiraatu sun lafa jiraate barbaade jiraachuu danda'u ni danda'a. Yakka wayii yoo dalage sa'aa kamirratti bakka kamitti yakka dalage sanaanidha kan seerri ilaalu. Malee location ati baantu kana miti itti fufuu dandeenya. So how you going to find out the person? Akkamitti person isa maali kunooti bar sooyyeen as jirti. Maarqos Baay'atanii amma dabareen ka Madda ati dubbii balleessaa ilaala geeffadha adamma waa they can touch nama maraanii jedhamaani madda bu'aata kan galle asli ifama guddaa asli madda bu'aata gaafa jarri qarshii walitti kennanii madda dhaggeeffadhu gaafa qarshii walitti kennanii baankiin tiraansfer walitti godhan miti inni wallagga ta'ee qarshii itti dabarse miti jarri wal beeku miti akka wal beekanitti walitti kennanii jiru erga wal beekanii akkuma beekanitti elaa akkana maalitti oli ooltu kana akkamitti walitti kennitan akkasitti walitti laanne maaliif si dhawwate kana dhawwate jedhanii seeraan dhiyeeffachuu malee fiiganii ma dhufanii nama 10,000 fuulduratti nama wallagga tokkoon nyaate gaafa jedhu jechatti wallagga jettee itti maxxante suni isiniif xiqqoo fakkaatti malee waan dabarsitu qabdi marziidha. Eegale kanaaf lokeeshinii maal jettu nama sana nuti.